mootummaa horii kana eessaa fida? Qabeenyi kun eessaa dhufa? Biyya akkamii guddatti? Wanna mootummaan dalagaa jiru kun karaan dalagu wanni hundinuu maaliif uummata kanaaf. Fakkeenyaaf karaa namni salphaatti ilaalu kun ambulaansiin lafa qara dhaquu hin dandeenye dhattee hadha takka. Lafa kalee ganama baatee galgala galtu guyyaa dhattee deebiti. Walumaa galatti sisteemni amma kaa'ame kun sisteema uummata keenyaaf bu'aa qabu waan hedduu dalagu jechuudha. Hadha kana waan garana nyaati keessa waan kana tundeef nama kana wanneen Jawaar Mustafaan jechaa ooluun maali? Namoonni hadha ilmaan Oromoo dogongorsiis sadarkaa kanaan ga'e namticha kana. Namni kun yoo horii barbaade, yoo gargaarsa barbaade inni horii amana. Mootummaan kun ni kennaaf osoo uummataan geenye takka kenneef illee jira qarallee. Ni afaan qabadhu adabadhu taa'ee akka biyyan jeenne jedhanii. Isin galee lammata wanni inni barbaadu daldalachuu barbaada, dalaguu barbaada. Mootummaan kun ni kennaaf inni biliinar ta'uu barbaada. Gartee Oromoo kana gubbatti dhahee gad-cafaqee addunyaa irratti biliinar ta'ee jiraachuu barbaada. Yoo dandeettii qabaatee dalage namni dhoogate hin jiru laayisansii baafatee horii ni qaba. Biliyoonara baankiin isaa gartee doolara ammatee ciisa. Gabbayee dalagachuu danda'a. Garuu inni akkas hin fan ammoo TPLF goosanitti nama ufii gara fedhe uufu rakkiloo kaayyatee saamuu barbaada. Gartee saamaa fidaa maafiyaa. As deebi'aadha mootummaa kanaan maafiyaa jedhaan hattuu. Warroota gartanii garee inni maqaa waamuu yoo hadha isinii hime hadha mootummaa kana akkas hin jedhuun malee jecha addunyaa irratti yakka ilma namaa waamsifneen warroota hadha taayitaa gubbaa jiran jeneraalota kennaa fi muummicha ministeeraa jechoota hamaadhaan waamaa jechuudha. Hadha sadarkaa gartanii raayyaa ittisa biyyaa mooraa lama qoodee warri ol aanu waan biraa dalagaa jira warri jidduu jiru as gadi jiru kun guyyaa tokko fincilee mootummaa kana garagalchaa jira jechuudha. Hin galleef dubbeen garuu maaltu hin galiniif wallaalinni waan nama hin goone hin qabu. Waraanni kun akkamii ijaaramee waraana eenyuuti? Waraanni kun bakka fincilallee wanni isa kaasu hin jiru. Wanni waraanni fincila kaasuuf wanni waraanni gartee mootummaa tokkorra fincilee biyya keessatti yookaan biyya addunyaa kana keessa rakkoo kaasuun maali? Afrikaa biyyi biraan jirtu Afrikaa keessatti biyyootaan mallee waan baratin maaliif kaasa tokko hangoo irra wal dhabee ufii jechuudha. Dantaa'u irratti kun gartee kaa gosaan waan adda addaatiin ijaaramee yeroo baay'ee fincilli ka'a. Amma fakkeenyaaf adda Suudaan wanni isii wal fixaa jirtuun gosaan jeneraalonni gama lama baateet biyya san diigaa jirti. Albashiirii achii buusanii gaafa Albashiirii achii buusan uummataaf yaadan fakkaatanii eegasii wal haxaa'u jiran. Somaalii hiree kana mudate. Yamanii hiree kana mudate. Biyyoonni maqaa kanaan karaa majawween faati ni kenna uummataan hin deeman kanaan deemanii guutuun ufiillee nagaan argannee biyyallee balleessanii ufii badanii jechuudha. Hadha raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa akkasii miti. Maaliif? Akka ilmoo namatti mirgi isaa isa jalqabaa wanni Jawaar hin galin. Isa jalqabaa mirga ilma namaatii fi raayyaa ittisa biyyaa kanaa kenname muummicha ministeeraa irratti jechuudha. Tokko raayyaa ittisa biyyaa uf tahee gad dhaabbatee ijaaramu ta'uu takka. Inni lammataa immoo bakka jiru sadi baratee mooraa hidhaa taa'u osoo hin taane barumsaan sadarkaa kunama ala jiruutitti baratee guddachoo bu'aan isaa wanni hedduun isaaf godhamee jira jechuudha. Lama sadaffaan dhiibbaan kaleessa gosaan haala adda addaatiin raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa keessa godhamu hin jiru. Martuu mirga qabdi akka amantiitti akka sabaatti akka wannaatitti. Wanni tokko hadha fincilaas kaasu jiru kun inumaa ka arrabamaa jiru jawween karaa bade malee namni arrabsaa jiru mataan isaa eenyu raayyaa ittisa biyyaa kana wallaaloo jedhaan jechuudha. Wallaaloo jeneraalota booji'amtuu, koloneelota booji'amtuu, warra sirna hin qabne sodaattuu qawwee irraa hiikanii akkas godhanii ni arrabsa gaaf kaan. Maal jechaa ture ijoolleen shanee qawwee irraa hiittee akkana gooti dhukaasan danda'anii tuun dhumattee gaafa lola TPLF san TPLF fixxee hoggani takka keessa hin jiru wanni jirtu achi dhattee dhumatte bara waan garaas hin nyaatu nama akka jedhee cabsu raayyaa ittisa biyyaa akkas jedhee diqqeessu san hadha kakaasee akka ofiititti akka mootummaa kanaaf fincilu godhuu barbaada jechuudha. Yoo inni ilaalu raayyaa ittisa biyyaa waan Jawaar haasaa ture hin dhageenye quban qabuun beeku waan jechaanii ture nama qalee nama fixee bineensa nama nyaachisee waan dhibbata akka maxxansaa bahe. Akka fedhe nama godha agartee raayyaa ittisa biyyaa wanni jedhan kun warra waan beenne walitti qabanii gartee booji'amtoota galgalaa ganama jedhu hadha deebisee warri kun gartee ni fincilaa akkas godhadhee raayyaa ittisa biyyaatitti quba qaba jechuudha. Garuu waan isaan galiin takka jira. Haga inni wallaalaa ta'e siyaasaa irraa akka hin beenne maali? Mootummaan kun deemuun ni mala waan Jawaar hin galin waan hadha inni salphachuu deemu. Mootummaan kun paartiin jabaan wayii dhufee waggaa 20-30 hadhaasii ka'uun ni mala. Garuu raayyaa ittisa biyyaa akka inni achi jiru quban qabuun. Jeneraalonni hadha arrabsu kun, koloneelonni hadha inni arrabsu kun, ijoolleen hadha raayyaa ittisa biyyaatti dabalamte guyyaa tokko guyyaa isaan bakka hoogganaa dhaqanii bakka guddoo takka dhaqanii gartee boru waa dalagamtu dhufa jechuudha. Ijoolleen hadha inni booji'amtoota leenjiin qabdu lablabbii godhanii baasanii waan qawwee harcaastee fiidduu
gaafa TPLF akkana gootee faannoon akkana gootee shaniin akkana gootee kan miidiyaa gubbaa taa'ee haasaa ture adda deebi'ee jara kakaasee mootummaa irratti akka ofitti fincila kaasa hangoo qabadhaachuu barbaada. Raayyaa biyyaa wallaalaa akka isaa sanii kadha ol ka'ee afaan qawweetiin biyya tana diigee kana ijaaramaa jirtu argaa jiru. Diigee biyya tana buruulit deebi'ee osoo adda barrabbiin fidini raayyaa biyyaa kaka'ee waa godhu taate akkuma Suudaan Yaman yookaan biyyoota warra qawweedhaan ka'ee wal diigee sanitti deebi'ee wal nyaataa jechuudha. Osoo jiraatellee jawu wallaala isaati malee uummanni saba tokkoo yoo ta'e waraanni yoo fincilallee kaasee waan takka jijjiiree waa jijjiiruu fida danda'a. Yoom sun jaarraalee dabre keessatti malee 21 century keessatti hin danda'amu. Jaarraa 21ffaa keessatti hin danda'amu. Osoo mootummaan Dr. Abiy Ahmad Aliidhaa ka fincilaan afaan qawweetiin dhufe taate garagalchuu danda'a. Sababallee qaba. Akkatti garagalchuullee qaba. Waraana bakka lama cabee kun as jira. Waraanni dhufe waraana 4 kiiloo seene kun warra gadafee miidhuun nu'een nuqixa warruma kalee akkasitti dhufee waa godhuu danda'a. Mootummaan adda dhufe kun mootummaa uummanni filatee dhufe. Mootummaa uummanni filatee jala deemaa jiruun misooma dalagaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa yoo uummata harkaa qabaate finciluu danda'u osoo sanuu ta'e bara. Dhaqee waa godhu fonqolcha mootummaa Jawaar baan kana godhuudhaan hin galleef siyaasaan. Oluma ka'ee adda raayyaan ittisa mee maaliif jedhee garagalchaa. Fakkeenyaaf yoo masillaalta raayyaan ittisa biyyaa maal dhabe jedhee uummanni eessan miidhame jedhee kan inni arrabamu. Kan arrabamaa jiru raayyaan ittisa biyyaati. Warri paartii siyaasaa jedhan kun silaa jara kaase mootummaa kana kaasee jara fidaa'edha. Jawaar faati warra mootummaa kana arrabsu. Guyyaa irraa naftanyoonni inni itti galee fi TPLF illee raayyaa ittisa biyyaa kana diqqeessanii arrabsanii saree itti qalan. Ufii aangoo qabachuuf garagalchamoo takka. Inni lammataa ammoo sababni inni riziniin adda mootummaa kana finciluun maal hojjetan hin jiru. Kalee mindaan deemaa ture dhallee mindaa qeeqe Jawaar peeji isaa dhaqaa laalaa waan inni katabe. Wanni tokko usitaa'i abdoo oroo usitaa'i Jawaariin maraattee maaliin Jawaar dhufee ganda keenya tuqe qabsoo nuti irratti sareen nu nyaatte waan uummata Oromoo dhufee isin bulcha jedhaa araba. Kan inni irratti dubbachuu jiru saba keenya Oroo taa'e abdii Oroo usii taa'e caqas dura siyaasaa yuun beektu. Wanta dubbachuu jiru qabsoo umrii keenyatti finde inni kaleessuma dhufee abbaa qabsoo ta'e adda biyya teenya laaquudhaa dubbachuu jirra ijoollee. Ta'a caqasaa manguddoollee warri gartee waa cambuu barbaadan siyaasa baraatu. Jawaar waan isan galchine qabsoo Oromoodhaa. Oromummaa isaatu dura addan waa baasu dhufe. Gosa himatee yoo arsii ta'e an arsii akkasii dura jalqabni inni nu Oromoo dubbachuun duratti Oromummaan isaatu shakkii keessa jirti jechuudha. Na Amaara ta'uu galee himate kana amma namni shakkiin hin jiru. Kaleessa illee jechaa turre rabbi sodaannee oliitu wayi natti sodaanne gale ani qomoon natti aantu faannoodha jedhee galee jira kana. Kanaallee mormuu barbaaddanii qomoon tiyya tanatti aantu eenyutu sitti aana jedhanii lidatu ayyaaluuti jedhe gale bees daan. Yoo akka jedhe Oromoo taate as dhufee waa haa dubbatu. Jawaaroonni irraa dubbannu namni adda akka Oromootti Oromoon namni silaa adda Oromoonni irraa dubbannu dhagaa. Diinni Oromoodha namni adda silaa. Sareen badduu saree gara ofii nyaatteedhaan osoo mootummaan addaa ka biyya kana bulchaa jiru kana dhiisii waa jijjiiraa jiru kana dhiisii inni du'aa ta'ee yaraa ta'ee nama fixaa jiraate sigalee wallaalaa ofii gorfatee keessatti yeroo ambiitti duulan barraa dhoorkee waliin dhaabbata malee ambatti hin galu jechuudha. Gantuun qabdu Oromoon. Wanni kaleen camlee waggaa 150-60 gabrummaa keessatti sareen nu nyaattee fi nama gartee gantuu kennaan dhaabbadhaa jedhu dhabneeti. Nama isaan dura dhaabbatee gantu jedhee achi baasee itti nu dhabneeti. Wareegamaa gana hin jenne kafallee jechuu bartanii. Gaaf kaan nacci shibbir jedhanii nu fixanii, gaaf kaan qayi shibbir jedhanii nu fixanii nu kolaasanii wanni nurratti hin dalagamin hin jiru. Gantuu akka isaa kanatu ilmaan Oromoodhaa ficcisisee jechuudha. Hadha ilmaan Oromoodhaa ija badduudhaan wallaalti. Diiggomsi hadha ijoolleen ganda keessatti dachaatee eenyu maal maqaan isaa mukolis suuxuun dalaggaa inni dalagee jechuudha. Oromoon takkaa dhabardiin dhala dhufee akkas nu goone. Waan hadha mootummaan kun yoo waa balleessaa jiraatellee bara dalagaa balleessaa jira. Ilmaan Oromoo mukolis suuxee biyya Arabaa keessatti dhumattuu fi qurxummiin isaan nyaattee galaana gubbaa dhumachaa jirtu kan himudheen gadda amma boombiidhaan daangaa akkasii guban sun isa gandaa yaase. Uummata gartee Oromoo kana fincilchee gandaa yaasee saba kana mataa waliin dha'uudhaaf dalagaa ture hin beektan waan inni dalagu jechuudha. Ni beeknan waan Jawaar dalagu. Jawaar diina Oromooti malee ni beeka inni illee yeroo Mustafaan asii dubbatu akka inni gartee kiiloo bu'u. Maaliif ubbeeka? Namni Oromoo ilmi Oromoo hayyuun Oromoo beekaa Oromoodha yoo ta'e waan Oromoo bu'aa qabu gabbayee bara. Jawaar maa mormaa bara. Paartii siyaasaa biraa maa ta'e mirga isaati. Usee akka nama paartii siyaasaatti mootummaa kana mormee uummata uf jala hiriirsee inni as dhufe mirga isaati. Garuu kawaa takka harkaa hin qabne
saba Oromoodhaa kana gartee uummata Oromoo xiqqeessee yeroo cufaa sodaattu, uummata du'aa, uummata lola hin dandeenye, uummata gartee biyya bulchuu hin dandeenye, godhee inni as kaleessuuf haga dhumatti maaliif nuti akka keessanii moorii nu arrabsu nu jala deemtanii waan biraatiin deemtanii qabsoo tana irra keessa dhalannee keessa guddanne abbaa. Takkaa alaabaan nu jala bullee teenna jenne alaabaa ilmaan Oromoodhaa Itoophiyaa bulchan jechuudha. Takkaa alaabaan haftanii dhagaa gaafadhaa seenaa ganda kennaa illee nullee. Hin bulle takkaa jalatti gartee ijoollummaa kennaan qalamaaf daftara lafa kennee qawwee fuuni. Maaliif gantuun alaa dhuftee yeroo cufaa saba keenya gurgurte jechuudha. Ilmaan Oromoodhaan miiliyoonni 49 dhumatee miiliyoonni 10 yoo hafe'an hin gaabbuu jedhe Jawaar Mohaammed. Miiliyoonni 49 dhumatee miiliyoonni 10 yoo hafe'an hin gaabbuu jedhe. Ani Oromoon tokko akka yoo du'e gartee gaddan na dhagama. Namni tokko du'uu hin qabu. Kanaaf ilmaan Oromoon of folchaa dhiifama. Duuba waan irraa dubbachuu deemnu maalidhaa? Sabni Oromoodhaa yeroo cufaa laala. Wanni godhuu deeman namni miidhameefi miti. Hangoo Oromoo harkaa baasu. Walumaa isinii gadiidha Jawaarii walitti waan jirtuuf. Amma inni dalagamee Jawaar fa'aa itti dhaadachaa turanii. Taddiina olii galeetii isinii dhaqaa. Amma nam sadii olii galte. Shaabiyaa fi TPLF fi faannoo walii galtee jechuudha. Jeneraalota jalaa baasee icciitii ka warri TPLF